agarte nafxanyaa nuti agarte akka diinati laallu kanarra isaattu nu diinni keenya guddaan isa agarte wallahi dhugaa isiniin jira nama naaf anaaf siree takkatti tanarra wajjin ciifne anjeera buddeena takka wajjin nyaachaa afaan takka wajjin dubbachaa haadhaaf abbaa takka keessa wajjin bahaa nama ollaa kiyyaat irratti duula maaf abaluun deeggarin maaf abaluun deeggarin maaf bilsigannaa deeggarta maaf abalu deeggarta je'ee nafxanyaadha diina oromoo durii ammaa mit nafxanyaan baazawee waan takka waan isin beekuu qabdan nafxanyaan ammaa mit ka oromoodhaaf diina nafxanyaan gaafa harkaaf harma mure waan oromoon yoomillee hin daganne jechuudha seenaa oromoon yoomillee hin daganne jechuudha atiin an oromoodha haadhikii oromoodhaatiif hin jettu yeroo arra gabbaate Facebook kanarratti arra gabbaate oromoo irratti nafxanyaa diina wajjin harka nu dhooftu maaltu si dhagaama nee maaluma si dhagaamame nami bor ana nyaate borsi nyaachuudhaaf deemaa bar waan si dhiisuuf deemu sitti hin fakkaatin ollaa kana nyaate ollaa ganda kana waan inni dhiisuudhaaf deemu isinitti hin fakkaatin borillee siifi ta'a jechuudha si nyaachuudhaaf deema borillee Abiy Ahmed Ali nama abbaa ofii nyaati nama abbaa ofii liqimsi laala nama abbaa ofii nyaate amantii takka yookaan waan dhugaa takka waan isin irraa eedan hin jiru waan isin deeggartanii fi kutaa tokko qofti harka dhooftaniif illee hin jiru nama 5-6 ammallee Facebook gubbaa gabbaatanii deeggartanii wallahi hin jiru wallahi sun dhimma biraati dhimma biraa isin oromoo irraa qabdan isin oromoo ta'uun shakkisiisaadha nafxanyaan barakaan afaan oromoo qulqulluu dubbatu kanatti kanarra dubbatu jira bar nafxanyaan ka afaan oromoo akkan dubbatu kana narra dubbachuu jiru jira bar ka akkan barreessurra olitti qubee afaan oromoo eeggatee barreessuu jira bar ka nu keessa taa'ee dhalatee nu keessa nyaatee dhugee nu keessa jiraate akkanaa jira ergaan kiyya kun ammoo oromoo Abiy Ahmed deeggartu oromoo biltsiginnaa deeggartu ati oromoo taate dudduuba kan kee yaadadhu ammaa miti dhagay ammaa miti kasi dhagaamu ammaa miti dudduuba kan kee yaadadhu an eenyu je'eeti yaadadhu yoo arra biyya namaa keessa jiraattellee yoo arra biyya namaa keessa jiraatte bor ilmaan kiyyaa haadhaaf abbaan kiyya eessa jirti ilmaan kiyya eessa guddis oromiyaa biyya jedhamtu kana ilmaan kiyya agarsiisuudhaaf deemtaati eega biyya namaa keessa jiraattellee ilmee tante biyya oromiyaa jedhamtu tana taagartee gootota hagamiin dhiiga hagamiin armaan baate tana boratin yoo isin bilisoomte zanaa jettee jechuudha garsiisuudhaaf deemta ka arra lafee irra badduu oromoo irra ta'u deemtu ati laal lafee irra badduu si afaan oromoo dubbachaa si afaan oromoo dubbachaa oromoo irra duulu si afaan qubee afaan oromootiin barreessaa oromoo maqaa balleessu oromoo xureessu bor seenan sin dhiiftu eessa galuu deemta boris laalad takkaan nama wal beeka laala takkaan wallahi dhugaa isinii jira nama tokko kana wallaalu kana way laala takkaan waliif deemna jechuudha haya namicha donqoorroo kana agartee namicha mataan isaa furrii kan namicha mataan furrii ka waan arra dubbate borii yaadan bar nami waan arra dubbate borii yaadatullee bar ni goomaa bar wallahi nama ajaa'iba bar kun ka waan arra gabbee dubbate borii yaadanne
هذا سر باتي يا أخي حركة أوفت في مال ها كنفت أنيا وجين ها وان المان أرومو هجوتان أرومو أفان أرومو تنبريسني سجلي أمة خينيا تأجرا أتمو أفان أمارتي تيكتي نفت أنيا دا نفت أنيا دا أفجج أفان أمارتي تيكتي نجنا دا سجلي تأجرتو بروليفتي تك نمو والبي غلالا والله نمو وارفئ ونيتا يسني فكاتامي تك والبي غنمو تك إيسا أبا خيساني سينتنمي مي باتي تكام بود أبي جتنيسين ها أبي جتني هركت أوفتن كان باتي تكام بودا وانتا وديم تنالالا باتي تكام بود سيني غالي باتي تكام بود أبي يوم خانا يوسين إتو بيه توبيا جرام تتنا خيسا يوسيني أبيني نيغرتن كابانا ديما باتي تكام بودا أبي نما أبي جدامو خنا نما أبي يوت كاسايل جامو خنا بيه توبيا جرام تتنا خيسا يوت أبو داف ديمتن سيني غالي يو كان رتو مت يا أورمو يو كان رتو إسي ولي قلتني إدو تكا ولي ندابني رغمان نفتنيا نفان كينيا بيتو نخيسا جرتي بر والله رغمان نفتنيا نفان كينيا بيتو نخيسا جرتي كلا لا تشوتي سن رجرات أنا رمو دا جي غبيتو بدف تشيك باك جراوند دي كان كي دوبا كان كي دي ميتي لالتي مال لغدا بانو منكون أمتي خونيني أمتي رمو مال غدا بان براتي وانت يادو قبضو يادي خاكا لوني يوبر يادني على قلني لوني هولارين يادني تيمي خيسان على قلن يادني تيبر سيغاني بيكاتي والله لا تي تكا وجيديب والله رقاي سني ما دقا المان رمو هندوم تخيساني يو قدو قبدا دقا واي سني ما كن أرمو دا نيك أيرما كن أبالو دا نيك أيرما yoo isin nama ammaantan oromoo garaa gubu jiru oromoo ta'e ha an wallahi an ammaantan way isniima an kan agartee Abiy Ahmad kaasaayirra oromoo asirratti agartee ijjitu oromoo kijibduu osoo waan takka argatin distii namaa dhiqaa asirratti oromoo agartee takka dhoowwitu oromoo garaa gubdu kanaan na gubaan sigale Abiy Ahmad kayin akka kayin kay nika كانوا وليون قافتني يوكن كم ولو قافتني متكون سيقالي قارو ات أورومو تاتي أورومو تاا يرو اتين جتشا انتان وان انتان إجول لي دي كو غن أمتا قرشاني أمتا قراني متا فجازو جرن رتي برا ناسي بيالا خيس جرابر برا ناسي بيانا ما خيس جرابر إجولة ديكو هادوان كين أبوتي كين أخاكو كين صدوان كين إلمان كين أبوليان كين ويروي سان أوروميا خيستي نوف جتشا متان الرا تجيتي دام متا غرغر وني قدن سمال تسيد أغاما سنجابر أكم يادتي أكنا ما تقوت أكم ياد سيغالي أورومو تاتي والله دقا إدو إسين جرتنت نما أورمو ردولو غرا فيسا دولا دان غرا فوميتي دقا دينغتا غرفتني ديستانسوني بتامت أنا أمباي نقوتشي دينغتا غرفتني مي عرب الله ورانا دينغتا غرفتن بالله ورانا دارا يو إني ديتشاسون إنديسين يو إني نفت أنيا وجين أورمو ردولو إنديسين كدينغتا غرفتن سون عرمال غوتن بالله دان شفقة وورانا شفقة بالله أنا كانت تلال ناس سنجيسو سيقالي كناف يا أمتا قوة متان كيسان فري موتون ما أكك الليسا لقا موتون ما أكك الليسا أكنا تاجر ولال أكنا تاجر كنا جتني كنا ديقرتني كان دي أمتا خيسان
haadhaaf abbaa keessan obboleeyyan keessan garaa ofitti madeessina deebi'a nagaan gara ummata Oromoo takka takkaan isin beekan namni isin hin beekne hin jiru Facebook ta'e social media kana ta'e karaa keessatiin ta'e tokko guruba hidhattanii guruba Facebook kanarratti hidhattanii waan isin hojjechaa jirtan dhagaa waan namni ummanni keenya namni gariin gabbayee waan inni dubbanne kan waan inni waan beeyne isinitti hin fakkaatin isinii galee waan isin guruba hidhattanii ummata keenya irratti hojjechuu deemtan ofirratti hojjechuu deemtan ummata keenya miskiina ummata keenya irratti hojjechuu hin jirtan isin ofirratti ofii kan keetirratti hojjechuu jirta si galee ofirratti hojjechuu jirtati geema sun nafxanyichi agartee ummaan ilmaan Oromoo nafxanyichi diinarra badaa kan Oromoon amantee ilmaan 5,000 ol itti wareegdee itti kennite baatii takkaan booda hin gartu akka bubbee bootaa dhabda si galee atiin ammoo eessa abbaa keetii seenuu deemta eessuma abbaa keetii biyya alaa feete jiraadhu biyya keessa jiraadhu wallahi numatti waliin dhiifne numatti warri arra Oromoo garaa gubu jirtan warri gadda biraa Oromoon boo'icha dhagaa Oromoon osoo boohu jiru boo'icha agartee imimmaan osoo haadhi goota osoo boohu jiru hayyootan Oromoo hidhan warrootan kana gammaddanii gammachuu keeysan asirra baatanii Oromoo garaa gubdan nama Oromoodhaaf sagalee ta'ullee laayifii ta'e sagalee barreeffama ta'e viidiyoo garagaraa ta'e gadhiistanii nafxanyaa wajjii nurra duultan wallahi waluma hin dhiifne wallahi waluma hin dhiifne ta'a Oromoo ta'uu baadhu waluma hin dhiifne si galee waluma hin dhiifne nu waluma hin dhiifne Oromoo dhagaa hundumta keeysan yoo isin gadoo hin qabanne gadoo keeysan yoo isin sa'aatii kana gadoo hin qabanne akka ati faayidaa hin qabne akkasirratti of beek qabadhu gadoo abbaan fedhe deebii abbaan fedhe adeebu garuu nama ammaantan afaan nafxanyaa afaan Oromoo yeroo hayyoonna keenya sagalee ummata keenyadhaaf afaan Oromootiin barreessanii maal jiyaabaluu jettanii isin afaan nafxanyaadhaa hiiktan wallahi takkaadhaan isin beekan nama maraa beekun dhabaadhullee nama shannin beeka ka afaan Oromoo yeroo nami barreesse afaan nafxanyaadhaa isin hiiktan nama maraa wallaalullee nama shannin wallaalu isiniin beeka warri peejii kiyya jala jirtanillee naa beeytan isini galee hin beeytan already of beeytan waliif jirraajii akka foon dirraa isini galee walumaaf teenya wallahi walumaaf teenya akka ummata Oromoo kana garaa isin gubdanitti laal albeedhaan billaadhaan yoo isin wallahi isin cicciruu deemna wallahi kana itti amanaa fudhadha dullaadhaan isin garafanii katamaa achi keessatti isin garafanii nafxanyaan keessattuu dhagaa eenyu gurbaa Jaafar jedhanii sun Jaafar Abdullahi moo eenyu jedhanii gurbaa sun gurbaa mil agartee nafxanyaa jala wurwuru jiru kan yaa akhi mataan sin dhuufin warra sammuu furrii wajjin hin deemin sii galee morkallee agartee namni haga morkatu jira haga dhiisu jira nama tokko yeroo morkatte haga ati morkatu jira haga ati dhiistu jira meesittiin dhagaamu yeroo agartee nafxanyaan goofan deemii sii bantee መለቀ ሲናቡስቴ ነገር ጋርተኒ ኢትዮጵያኖች እንደዚህ ናችሁ በጣም እናመሰግናለን አከር ያ አኺ መታን ከንከ አከም ያዳቱማን ሜአቱማን አከም ያድ ኦፉ መከል ኬቲፍ ጋፈዱ ሜናይም ሲገሌ አባ ፌቴ ታይ ኩሎ ታይ ብየ ፌቴ ደለ ኩታ ኦሮሚያ ኸይሳ ብየ አቲ ፌቴ ደለ ብየ ፌት ኩታ ኦሮሚያ ኸይሳ ቦረና ታይ ጉጂ ታይ ሐረርጌ ታይ ጅማ ታይ አርሲ ታይ ወለገ ሸዋ ታይ ወሉመ ዲሱዳፍ እንዴም አባ ፌት ታይ
nama yeroo ammaan tanatti nafxanyaa nurratti harka dhaaftu tana isinillee wajjin nurratti harka dhahaa jirtan wal dhiisuudhaan deemu. Ani mataan kiyya isin dhiisuudhaan deemu. Mataan kiyya. Isinii galee hundumti keessaniyyuu gadoo qabadda. Hundumti keessan. Hundumti keessan. Dhugaa isinii hima. Gadoo qabadda. Sa'aatii ammaan tanatti nama hagamitti ummata keenyatti lafee ta'u jira beekutu isinirra jira. Sa'aatii ammaan tanaa keessatti nama hagamitti ummata keenya lafee ta'u jira. Lafee. Isinii galee yoo waan biraa dadhabdan yoo wanta biraa dadhabdan gaafa abaabilee keenya harkaaf harma kutan kunummaan isinii dhukkubsu gogaa akkam qabdan isin gogaa banii aadamin qabdanii gogaa banii aadamin qabdanii isin mee isinummaani haadha kan kee abbaa kan kee akkasii fudhachuu qabdaa bara. Warra harkaaf harma simure yoo ati nurra leellistu yoo ati nurra harka wajjin harka nurra dhooftu maaltu si dhagama yaake Oromoo taati ati ammallee morka yookaan ammoo sanyii maali yaaki sanyii maali tati sanyii booyeeti wal dhiisuudhaan deemu abbaa feete ta'i biltsiginnaa mitiin waan feeti wajjin jira waan feeti wal dhiisuudhaan deemu. Isinii galee keessattuu dhagaa ijoollee jimmaa dhageeffadhaa. Ijoollee jimmaa hundumta keessanii dhagaa hogguu tokko wanta kanallee sheerii godhaati biraan nagaa. Ijoollee jimmaatiif maqaan isin hin badin. Maqaa nama shaniitiif jecha. Maqaa nama jahaatiif jecha. Maqaa nama 10 hin guunneef jecha maqaan isin badu jira. Ijoollee jimmaa jedhanii maqaa isin balleessu jiran. Ijoollee jimmaa jedhanii quba isinii qabu jiran. Dhalataa jimmaa jedhanii quba isinii qabu jiran. Chaafuu kana isiniif keessaa baasuu qaba. Qushaasha furrii ijoollee furrii tanneen isiniif keessaa qulqulleessuu qaba. Sheerii godhaatii biraan nagaa hundumti keessaniyyuu warri ijoollee jimmaa taatan baay'inaan sa'aatii ammaan tanatti dhugaallee dubbachuuf dhalataa jimmaatii ofiin jettee kaatee gartee nafxanyaa wajjin harka nurra dhooftu baay'ee jira. Kanaaf tokkoffaa ati eega dhalataa jimmaa taate maqaa jimmaa hin balleessin. Maqaa jimmaa yakkuu jirta. Maqaa jimmaa nyaachuu jirta. Sabboontota Oromoo kan jimma keessa jiran sabboontota Oromoo maqaa balleessuu jirta. Hayyootaan Oromoo maqaa balleessuu jirta. Chaafuu yookaan qushaashaa akkanaa kanneen of keessaa qulqulleessa. Qushaashata warra mataan furrii warra akkanaa kanneen of keessaa qulqulleessa ijoollee jimmaa. Itti aansuudhaan kutaalee biraallee nama takka ni jira. Akkasuma yoo atiin kutaa suni dhalatte nami mara aadaa qaba wal beekaa iddoo takkatti akka ati eessaa dhufte haadhaaf abbaa keessanillee haa taatu ni beekta. Kutaa kamiyyoo dhufte keessan ta'ee kallattiidhaan wal argite gorsi yoo dandeetti. Gorsa kan keessuun bira inni kunnaan yoo dandeetti waan feeti godhuu mirga kan keeti nami si gaafatu hin jiru. Nami ijoollee nafxanyaa deeggartu ajjeese ka gaafatu hin jiru. Wallahi dhugaa isinii madagaa. Nami nama nafxanyaa deeggaru sa'aatii ammaan tanatti Oromoo ta'ee yoo ati nafxanyaa deeggarte yoo atiin Abiy Ahmad deeggarte nami yoo nama sun yoo ati ajjeefte rabbiillee sin gaafatu. Kan amanaa bira kutaa. Yoo ajjeefte lubbuu baafte waan feeti yoo ati goote wanta akka rabbiin sin gaafatu. Hatta mootummaan biyyatti keessa jirtullee sin gaafatu. Maaliif waan deemu jira argu jira. Kanaaf maqaa keessan hin balleessina. Maqaa keessan nyaachuu jirtan. Maqaa keessan hin nyaatina. Maqaa keessan balleessuu jirtan. Si galee? Nami gariin ofii qaannefata. Nami gariin sabboontonni Oromoo kan ijoolleen jimmaa qaqqaalii jira. Ifii qaannefatte ammaan tana sa'aatii ammaan tanaa keessatti.
ofii qaanyefatti wallahi fi qaanyefattani maaliif kun maaliif barbaachise qushashaa sikee jirtu sun of keeysan baastu hay biyyaati keessa jirtu sun keessa yoo nami kudhan jiraate aboo quba ile keessa kaa alaal quba yoo inni dide quba ile keessa kaa isini gale kanaaf ilmaan oromoo hundumti keeysan nuti arraas boris tokko kijiba laal diinni gargar nu qooddu kana gurraa hin laatinaafi ammoo gadoon isin naa qabattan ka arrillee borillee isin dhaammad nami oromoo ta'e an oromoo ofiin jecha seenaa ofiin beey laal seenaa wallaal sa'aadii ammaan tanaa keessatti kan oromoon boo'icharra jiru goota dhabanii ijaaf gurra ummataa hayyootan oromoo qaqqaalii mana dukkanaa keessatti hidhaa jiran ka isaan harka nafxanyaa wajjiin nudhaan wallahi hin dhiisina iddoo kamittuu wajjite argitan yoo dandeettan lubbuurraa kuta yoo dadhabdan quba ila kaati awawaan kana dhiisaa jaani yoo diqqoo biyya sun mootummaan biyya sun diqqoo wanni jejjede quba ila kaati jedhaani itti aansuudhaan gurbaa doofaa waan nyaateen gabbatu sun harree qofa waan nyaateen gabbata nami waan nyaateen hin gabbatu nami mara wanta nyaateen hin gabbatu dhagaa gurbaa doofaa waan nyaateen gabbatu sun Jaafar Abdallah Kajaanii sun yaa aki ati nama oromoo taate haadhaaf abbaan kankee oromoo ta'e daqiiquma 5 of duuba dee'i biyyaatan daqiiquma 5 yoo ati nafxanyaan goofandimini naa bante nafxanyaan na gargaare oromoon na dhaantee na garaftee nafxanyaan na gargaare jettee atin Facebook kanarratti gabbaatee dubbattu akka malee shee miidhasirraa baay'ee sirraa fokkis dhaloota ammaan tanarraa baay'ee fokkis baay'ee sirraa fokkis dhaloota ammaan tanaa kana keessatti baay'ee sirraa fokkis sigale kanaaf hoolaa fi gaalaa re'ee qofa mallaqaadhaan bitatan sigale nama mallaqaan hin bitatan hoolaa re'ee gaala gabaa deemtee mallaqaan bitatta kanaaf yaa aki waan agartee maal jedhani yaada kokkata yaada agartee fokkata yaada sirraan taayimii kana sirraan bareed qeerroo taayimii kana waan inni irraa bareedu jira saadii kanatti ati dargaggeessa taate waan sirraa bareedati jira waan sirraa bareedaa hojjedhu baay'ee jira waan sirraa bareedaa dhiis waa'ee siyaasaa ofeetiin dubbatin anamma nama siyaasatii miti waa'ee siyaasaa yoo feetiin dubbatin garuu nafxanyaa wajjin diina oromoo wajjin nama haadhaaf harma haadha kan keetii mure wajjin na gargaarte hospitaala na baasanii akkana naa godhanii mallaqa gana naa bitanii mallaqa akkana naa godhanii jettee yoo ati as gobbabbaatee dhaadattu beekomsa sitti hin fakkaatin yookaan morka wayii sitti hin fakkaatin oromoon gaafa sun si dhaante ijoolleen oromoo ta gaafa sun si garafte dhageette ijoolleen oromoo ta gaafa sun si garafte sun si ajjeesuu wallaalle bar si garaftee du'aa kan kee lafaa si fuudhaniimi si ajjeesuu wallaalle waan ati dhiiga oromoo qabduuf si dhiisanii bar osoo kana beeyte waan ati dhiiga oromoo qabduuf si dhiisan malee lubbuu sirraa kutanii si biraa deeman yoo ati oromoon ta'in si garafanii akan patpat godhanii si dhiisan lubbuu sirraa kutanii si biraa deeman kanaaf oromoo hundumti keeysaniyyuu hundumti keeysan diinni oromoo diinni sa'aatii kanatti oromoo baay'ee jira garuu ka isin fokos gootanii fuula itti deeffattan nafxanyaa mootummaa ammaan tanaa kana qofa amaarran maali jinnii kanneen asirraa iyyitu kana dhiisa nama oromoo ammoo gadoo qabaafi yoo amma ajjeesuu dadhabdanii yookaan quba ila kaa'uu dadhabdan gadoo qabadhaafi ammaan tanaaf boodaaf ammoo walti deebi'uu deema isini galee diina oromoo kan ammaan tana
nufixu jiru kan ufichisiisu jiru Abiyoot Kaasayee mootummaa Itoophiyaati. Focus wanni isin irra gootan nama tokkoof lamaa miti. Isin galee anaa fi nama biraatii miti. Nami isin focus irra gootan. Yoo anarra gabbayee yakka hojjedhe narratti focus hin godhina. Gadoo naa qabadhaatii na bira kutaa. Isin galee matsaafa yookaan kitaaba daftara gadootiin na barreessaatii maqaa kiyya listii jechuudha. Listii maqaa gadootiin na barreeffadhaatii na bira kutaa. Akkas. Kanaaf hundumti keessan nami Oromoo taatan gadoo matsaafa itti barreessaatii bira kutaa isin jechuu barbaada. Diinni keessan nafxanyichi Abiy Ahmed. Nafxanyichi diinni sa'aatii tanatti nuti fuulatti deeffachuu qabnu Abiy Ahmed. Kan isin jechuu barbaada. Nagaan naa bulaa share godhaatii nama hunda biraan nagaa isin jechuu barbaada. Galatooma horaa bulaa deebanaa isin jedha.